Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya jidduudha waa'ee konkolaataa Ustaaz Ibsaa kanarraa dubbachuudhaan dhufe. Miidiyaa kanarratti inni ajandaa taanan jechuudha. Jidduu waan kanarraa dubbachuun qaba kan jedhurraa dhufe. Walumaa galatti wanti keenya kun waan dubbatanii dhumuu miti jechuudha. Jalqaba irratti ani kan galateeffachuu barbaadu ijoollee keenya kan argee dhugaa baay'ee ulfinni isaanii malaa jechuudha. Dhugaa naannoo Oromiyaa kana keessa jechuudha. Nama uummata Oromoo kamiyyuu nan jaaladha. Garuu wanti akka ijoollee Harargee jaaladhu hin jiru. Maaliif isaan jaaladha beektanii? Tokkoffaa gootummaa qabu, jagnummaa qabu, arjummaa qabu. Rabbiin uumamumaan waan kana hunda isaaniif kenna jechuudha. Mee ilaalaa. Waan tokko buusuu irratti jalqaba irratti eentu hirmaata gaafa jennu ijoollee Harargeeti jechuudha. Beek waan isaan keessa ani yoo gosummaadhaan fudhattani ani Arsiidha. Gosummaadhaan ammoo Dunaadhaa gaafattan jechuudha. Garuu immoo waan jabaa Oromoo dalagde kamuyyuu kutaa kamuu keessatti jajjabeessuu qabna. Waan gadhee immoo irratti duuluu qabna. Maaliif waan gadhee balleessineeti waan gaarii san immoo guddisuudhaaf jechuudha. Ani kanaaf baay'ee galatoomaa isaanii jechuun barbaada jechuudha. Ustaaz Ibsaadhaa fi isaan walitti guuranii konkolaataa kana kennaniifii jiru. Kanaaf maaltu isaaniin malaa? Galatatu isaaniin malaa jechuudha. Garuu nuti warri kuuwwan maal hojjenne? Maal hojjenne? Mee gatii guddaadhaan bitamee jira. Gatii ittiin galchinu sanii gad ta'uu danda'a. Konkolaataan kun bitamuun erga dubbatamu anuyyuu quba qaba turee hin jira. Warri sikkoo mandoo Oromoon kun wallee dhiifama naa godha. Hundumaan jaaladha waan ta'eedhaaf dhiifama naa godha. Sikkoo mandoo akkamitti konkolaataa kana walitti qabdanii galchuu fi dadhabdan? Sheetichi kun jalqabumarruu konkolaataa dhabuu isaatu jechuudha. Ustaaz Ibsaan jalqabumarrattuu konkolaataa dhabuun sadarkaa nu irra jirru agarsiisa. Akkuma uummataatitti illee akkuma musliimatitti illee sadarkaa nuti irra jirru agarsiisa jechuudha. Ustaazonni keenya lukaan deemuun konkolaataa dhabuun sadarkaa nuti irra jirru agarsiisa. Garuu immoo rakkoo kana furaa jettee ijoolleen Harargee konkolaataa kana bittee jirti. Warri sikkoo mandoo maali? Konkolaataa kana galchuu fi akkamittiin dadhaba? Kuni waan nama cabsuudha jechuudha. Walitti himuun dirqama ta'a jechuudha dhugaa jirtu. Dhugaa jirtu gadi buunee walitti himuun dirqama ta'a. Nuti maalirratti duulaa jirra amma jechuudha. Baale, Arsii, gosaallee sadarkaa gosaaf gandaa wal qoodutti dhufnee irraa jechuudha. Ani hamma beekutti jechuudha. Amma tiktookii kana yeroo tokko hin dhaquu na jibbisiisuu isa kana jechuudha. Ani hamma beekutti jechuudha. Baale lafa, baale irrallee kan jiru, gamanallee kan jiru, waabee gamanallee kan jiru Arsiidha. Arsiin tokkoman beeka jechuudha. Baale lafaan hin beeka gadhaatitti. Yoon dogoggoree namoonni biraan asirreessuu dandeetta. Garuu maaltu jira nuti? Wal qoodu ebaluu gamaan ta'ee eegala bakka tokkummaan hin jirretti jijjiiramni hin jiru beeki. Tokkummaan qabaannu taanan, tokkummaan hojjennu taanan, tokkummaan hin kaanu taanan jijjiiramni hin dhufu jechuudha. Ispeeshaalii waa kennuu irratti harki keenya akkana ta'a jechuudha. Isaanirraa barachuu qabna. Ijoollee keenya Harargee irraa kana barachuu qabna jechuudha. Waan gaarii kana irraa barachuu qabna.
waan gaarii baay'ee qabanii wantoota gaarii isaan qaban irraa barachuu danda'uu qabna jechuudha. Waan gaarii isaan qaban irraa barachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf har'a siraa ustaazni kun konkolaataa kana waan ittiin galchu dhabee hin gurguru. Uummatatti beeksisuu isaa dirqama jechuudha. Maaliif uummanni gaafataa jira kaa? Waan uummanni gaafateef uummatatti beeksise. Uummatatti beeksisuu illee waanuma sirriidha jechuudha. Amma kan itti aanu immoo maali? Erga konkolaataa sun gurguramteerti, gurguramtee jirti. Ustaazni ibseera, ustaazni ibseera. Kan itti aanu hoo ustaaz ibsaan akkanumatti lukaan haa deemu moo maal haa goonuun amma marii barbaadde jechuudha. Namoonni baay'een amma kana kaa'aa jira. Amma waan badee jira. Maal jedhanii aannan uchuma jige haga dhaqqabe ol qabanii jedhan. Haguma dhaqqaban ol qabanii jedhan. Amma kan darbe erga darbetti amma immoo akkam goonee fi konkolaataa bareedaa bitamee fi ustaas ibsaan immoo diinii ittiin islaamaa kana ittiin barsiisuu danda'a. Akkamitti uummata keenya ittiin barsiisuu danda'a? Akkamitti daawwaa ittiin gochuu danda'a? Waan jennu irratti olii galuu danda'uu qabna jechuudha. Baay'inni keenya yeroo baay'ee nuti baay'ee of hin jennu. Baay'inni keenya waan akkanaa hojjennu taanan waan akkanaa waan ol deeggarsaa kanaan mo'anneen argamne taanan humaa hiikan qabaatu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatti baay'inni guddaa qabna. Yoo xiqqaa yoo kiyyibuu baadhee uummanni daasfooraan jechuudha Harargetti aansee sikkoof manduu na fakkaata jechuudha. Garuu deeggarsa irratti maali? Deeggarsi ta'an jiru miti. Ijoolleen muraasni jechuudha. Effektiivili irratti hirmaatanii deeggarsa goosaa jiru jechuudha. Maqaa isaanii ammasitti dha'uu hin barbaachisu malee. Garuu immoo kuni gahaadha gaafa jennu gahaadhaa miti. Wantoota tokkummaa keenya addaan diigan kan murattuu maal gochuu qabnaa? Jabaannee qindoomne dhooguu qabna jechuudha. Wantoota tokkummaa keenya cimsan irratti immoo waliin dubbachuu danda'uu qabnadha. Ani kanaaf natti dhagamee jennaan malee YouTube irratti illee baay'ee dubbachuu hin barbaanne garuu natti dhagamee maaliif yaada koo anillee hin dabarfanne kan jedhu karaa kanaan dhufeedha. Namoonni dhagartan immoo mee yaada kana namni hunduu akka walitti fiduu fi sheer godhaa, subscribe godhaa bira darbinaa, sheer godhaa bira dabraa jechuudha. Galatooma.